Ashamaa harka fuune akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kun gullallee miidiyaa niitoorkii oduu irraa qabannee dhiyaanneerra. Oduu wajjin kan isinii waliin turu ana Buunnaa Waabeekooti. Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa magaalaa Naqamtee duraanii obbo Tashoomaa Gannatii ajjeefaman. Obbo Tashoomaa Gannatii baatii 5 dura aangoorraa kan kaafaman hoggaa ta'u guyyaa har'aa naannoo sa'aatii 8tti mana isaanii fuulduratti qaama hin beekamneen rasaasaan rukutamanii ajjeefamani. Hanga yoonaatti qaamni gocha kana raawwateef itti gaafatamummaa fudhate jiraachuu baatus gama mootummaatiinis rukutamanii ajjeefamuu isaanii malee wanti beekamu hin jiru jedhanii jiru. Abbaan alangaa federaalaa hidhamtoota seeraa 4,000 ol gadhiisuuf akka karoorfate beeksise. Itti gaafatamtuu waajjirichaa Aadde Adaanech Abeebee akka ibsanitti boordiin dhiifama gaafachuudhaan gaaffii pirezidaantii dhiyeesse fudhatama argatee hidhamtoonni seeraa kan biyya keessaaf alaa 4,000 ol gadhiifamuuf akka jiran dubbataniiru. Akka armaan gadiitti BBC Afaan Oromoo wajjin gaaffiif deebii godhanis dhaggeeffadha. እንዲደረግላቸው የተወሰኑት ኢፈምነ ከጎደሙፍ ከሙርታዬ ስሬፈምቶተ ኩማፍሪፍ ቁረተኮ ታአነደ ቀጥሌ ጉርጉዶ አፍር ታአኒን ኢፈምኒ ኩን ከሙርታዬ ኢንጀል ቀባፊ ነሞተ ባየ ከናመቱ ስሬፈምቶተ የከር ሰልፋን ሂመተመኒ ሃንገ ወጋ ሰዲት ተረት ሙርታዬ ኢሳን ኢፈማን አከገ ኢፈመኒፍ ቦርዲን ኢፈማ ኢላሌ አከገ ኢፈማ ሙርቴሴራ ኢኒ ለመፋነሞ ነሞኒ መነ ሂዳ ቱረኒ ገዲፈሙፍ ሃንገ ወጋ ተኮ ሳነፉ አከ ኢፈማ ከነ ኬሰቲ አመተመን ተየር ኢኒ ሰደፋን ዱበርቶተ ኡልፋ kanneen ijoollee qabanii fi ulfa ta'anii mana hidhaa keessa jiranidha. Isaan yakkitti himataman ajjechaa kan hin dabalanne yoo ta'u, dhiifamaan akka gadhiifaman murtaa'eera. Inni xumuraa lammiilee biyya alaa yakka ajjechaan ala yakkoota garaagaraa keessatti hirmaatanidha. Isaan daldala kontiroobaandii, yakka gowwoomsaa fi daddabarsa baala sammuu haadochuun kanneen himatamanidha. Isaan akkuma gadhiifamaniin immigireeshinii waliin ta'uun gara biyya irraa dhufanitti akka ergaman ta'a. ወደ የመጡበት ሀገራቸው ዲፕሎይ እንዲደረጉ የተወሰነበት ውሳኔ ነው። Bulchiinsi magaalaa Finfinnee daldaltoota seeraan ala gatii gabaa dabalan irratti adabbii gatuuf akka jiru beeksise. Itti gaafatamaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaan akka ibsanitti namoonni gatii mataa isaanii qofa ol kaasuuf jecha uummata irratti gatii gabaa dabalan adabamuuf akka jiran himaniiru. Injiinar Taakkalee Uumaan itti dabalanis gochi akkanaa gocha farra namummaati jechuudhaan qeeqanii jiru. Xiyyeeffannoon mootummaan dhibee kooronaaf kennaa jiru gadi aanaa ta'uudhaan imaltuun biyya Arabaarraa dhibee kooroonaan qabamte tokko gara godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandii deemteeti argamte. Intalli kunis dhibee kanaan qabamuu ishee kan irratti barame eegga dhukkubsattee turte hawaasaan wal tuttuqxee booda gara mana yaalaa magaalaa Mandii geesseeti. Doktoroonni magaalaa Mandiis dhibeen kun mallattoo kooroonaa ta'uusaa waan agarsiiseef gara magaalaa Finfinnee deebitee yaalamuu akka qabdu dubbatani. Namoonni naannoo sana turan ergasii magaalaa Finfinnee seente hanga magaalaa Mandiitti hawaasa wajjin wal tuttuqaa turuunsee waan beekameedha jedhani. Haa ta'u malee hawaasni naannichaa mootummaan calliseetuma uummata naannoo sanaa miidhuuf jecha magaalaa Finfinnee keessatti to'atamuun utoo arra jiru callisee dabarsee uummata ittiin faalaa jira jedhanii komataa jiru. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammadis illee gocha kana gocha farrummaati jedhee qeeqee jira. Maqaan kiyya badhaadhina jedhee kan waamu paartiin badhaadhinaa murtoo boordiin filannoo biyyaalessaa murteesse hin fudhadhu jedhe. Obbo Awwaluu Abdii har'a akka ibsanitti paartiin isaanii ejjennoo dhaabni Hiwaat yookaan Wayyaaneen qabuu fi ejjennoo boordiin filannoo biyyaalessaa murteesse qabeenya dhaabbii fi socho'aa paartiin arfan biyya bulchaa turan kan maqaa Iyaadigiitiin horatan qooddachuu qabu kan jedhu sana ture. Obbo Awwaluu Abdii paartiin keenya badhaadhinni Hiwaat yookaan Wayyaanee wajjin qabeenya qooddanu takkallee hin qabnu jechuudhaan baacaniitii jiru. Lammiileen Xaaliyaanii 683 guyyaa har'aa sababa dhibee kooroonaa vaayirasiitiin lubbuu isaanii dhabaniiti jiru. Biyyi Itaalii dhibee kooroonaa vaayirasiitiin lammiilee ishee guyyaatti 600 hanga 900 gidduu jiru dhabaa kan jirtu namoota baay'ina hangasii qaban guyyaa har'aas dhabdeeti jirti. Xaaliyaaniin walumaa galatti namoota 7,503 kan dhabde hoggaa taatu namoonni 74,386 dhibee kanaan qabamaniiti jiru. Dabalataanis Ispeenii fi Ameerikaan illee dhibee kanaan hedduu rukutamaa jiraachuun isaanii BBC'n gabaaseeti jira.
Ayyen kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun keenya kan guyyaa irraa asuma irratti goolabama. Maarree maamiltoota keenya ta'uudhaaf karaa Facebook keenya Gullallee Miidiyaa Niitoorkii fi karaa YouTube Gullallee Miidiyaa Niitoorkii nu hordofuudhaan maamila keenya akka taatan isin gaafannaa galatooma. Fasena kan Gullallee kangalani sinni suyawan ofito obsena kisu garani Finfinnee fasena kan Gullallee kangalani sinni suyawan ofito obsena kisu garani Finfinnee fasena abura kona garmami Finfinnee fasena chappe arara tibuna Finfinnee fasena igaf la fera ragese Finfinnee fasena sena kan keti nambona Finfinnee fasena bisagora tanode Finfinnee fasena manni kan ko apichuda Finfinnee fasena sirra fagadu cheto Finfinnee fasena jalan kenya